زادي يو لا تركب هذا كفى طبعا بركبته ويني يا رباي براكبته منه كفى طبعا انتي هذا كفات لي نعم برد اليوم بس انا سرعت وجهي እኔ ሰራተኛ እኮ ነው። ሰራተኛ አልፈልግም። በስነ ስርዓት argitaniitti dhugaa rabbi argitaniitti dibannoo isaa jalaanitti mucaan hojii ala ta'e ooleedhaa dhugaa rabbi galgala kana naqee ilaale guyyaa biisii tureetanii yeroo inni kunna be dhugaa rabbi hinumanna kan jedha nan karoorsa garuu hin naqu dhugaa rabbi galgala kana hojii xumureetas gabbaa'ee taa'ee ilaale asii mucaa'ooni ajjeeftee oolte dhugaa rabbi maal nyaattu dhugaa rabbi du'aaf jireenya gidduutti gashite gurbaanaa nyaatu inni itti bar olfuma fuutee dhiitte dhugaa rabbi kaameraa billabiitii jiraaf akka godhu dhabe malee bakka lubbuu dhoofte dhugaa rabbi iddoon sun bakka lubbuuti yana nyaatu bakka badaatee mucaan maala yimaanoo cabsitanan bade maala gifti koo qabaa malee hin baatu akkasumatti zim jettee irraa luxxettee hin baatu ayyuu loliisamma kana gidduutti duute garuu hin mo'atte dhugaa rabbi gabba'uu diddee jechuun inni dadhabanii minni baatee dhufe ana nyaattu dhugaa rabbi ana waan isheen ana waan garaadha nyaatte qabdu wayinatti fakkaattu dhugaa rabbi salphatti natti fakkaata dhugaa rabbi baay'ee tokko salphatti baatee molii gaffi mana keessa baatee olii gaffii keessan irraan iyyuu indidde gabba'uu fi dhugaa rabbi tasaatu mormi kona citee hin ba'u sarratanyaan taa'atte nechoollee bite uffata guuranii itti fidanii caammaa fa'aa qulqulleessedhanii nyaatan hojjedha malee ani hin hojjedhu waan kan biraan hojjedhu jetteeni egaa giddiidhaan hojjetti mijaa rakkate dhugaa rabbi inni nan bifne dudda kana keessaa cillaanfattee madhoofte dhugaa rabbi gurbaa baatee matti keessaa innis baatteeti geessita anteetis namni tokko gabbaasuu dadhabe namni lama akkamittiin duukaa fiiga namni lama akkamittiinitu mucayyoon salphattuudha silumayyuu jechuu qalloodha mucayyoon humna hin qabdu baatanii mana keessa olii gadi deemu akkamitti namni balbala banee kophaa isayyuu gabbaasuu dadhabe inni sunuyyuu hinnuun jiru natti fakkaata. Nambadee yaayyoo hojii keenya wallaane kolfa garaanne dhukkube dhugaa rabbi kolfa garaanne dhukkube jechuudha asirratti kolfa sodaadde malee kolfa garaanne dhukkube mucayyoon maal taate mucayyoon dhiisi dhugaa rabbi dhiisii baheerra dhiisii bahee waan carraa keetiin nabdu inni dhufee si haa kadhatu dhiisi ayyuu dhiisi dhugaa rabbi inni dhufee si keessaa si barreessee silkiin seen badee engaddetti barreesseen ture silkiin seen badee waan ta'eef argachuu hin dandeenye tiktookis seenaan jirtu tiktook isheen ganama seenti natti fakkaatan immoo ganama hin naqu hojiidhaa fi ganama hojii hojjedha galgala guyyaan naqa tiktookii sanii fi argaan jiru silaa nan barbaadaayyuu lakkoofsa seerraa fudhadha silkii xiqqoo qabattee jirti silkiin see akkuma argitan jalaa baddee jirti silkiin see jalaa badee jira moobaayilii xiqqoo qabattee jirti. Kanaafuu achi teessi natti fakkaata gara caalu dhugaa rabbi namni nu banneef malee silkiin qabdu waan ittiin viidiyoo waraabbattee illee gadhiifattu hin qabdu amma namni rakkoo isheen beenne malee kanaaf achi teessi beekatu akkana gooti dhugaa malee silaa namarraa baati maal sammuu qabdi beekaa akkana gooti diraati malee beekama isa aarsuudhaafitu akkana gooti malee jaallattee miti jechuudha inni immoo jaalallee hin qabaa dhiyeenyattan fuudha waan ta'eef
kanaafuu narraa ba'uu qabdi narraa deemuu qabdi waan hin dhiyeenyatti fuudhuuf iyyuu dirqama ayyuun na biraa deemuu qabdi. Ayyuun mana keessa jirti ishee yerootti bakka jirtu bakka achiin tolu hin dabbaraa jedhe dhugumatti hin dabbara dhuguma beektanii dhaltuun mana keessa jirtu jaartii bakka irraa qabataanaanii hedduu tokko dabbara dhugaa rabbi dhiisi ayyuu sittaafu dhugaa rabbi sittaafuuti itti dhiisi gali sittaafu dhugaa rabbi maal abbaashee silkii dhiisii bitee galaanu ana yoon gale silkii xiqqooma ishee laalee waan viidiyootti waraabbattu si bitee galaa dhiisi dhugaa habadu dhiisi gurbicha habadu maaliif jennaani kunoo akkasitti dhugaan miidhamte ta'u akkas jettuutu miidhamti hin goddaamti maaliif yookaan hirriba faa keessa dha'uu danda'u amma isheen akkatti butu ta'a oolti dhugaa rabbii amma bakka bultu kun beektanii otuu nama sharrii wayitii yaaduuti bakka isheen ciiftu faatti rukutaa dhugaa rabbii kana mannaa dhiiste ba'uusee wayyaa amma namni rakkoo isheen hubanne malee isheen amma sababii silkii yookaan immoo sababii mobaayilii kana viidiyoo tokkollee itti waraabbadinnaa laata itteeti natti fakkaata gurbichi kaameraallee hin qabaa silkiillee orjinaala qaba natti fakkaata kaameraadhaan waraabanii sagalee itti dabarsu natti fakkaata yeroo itti viidiyoo waraabanii mobaayilii qabatanii deemu argitu miti mobaayilii aayifoonii sana qabatanii deemu sanii fi dhugaa rabbii ana hedduu tokko kasanumaaf jedheen yaadee jira keessaan barreessee fi jiratu na argite dhugaa rabbii akkasii yoon galuu silkiin harka baay'ata silkii 7-8 gadi fuudheen galuu gafan galuu maaliif ijoolleen natti mateera waan ta'eef dirqama fuudhee fi galaa adaraan harka jira ijoolleen silkii naa fuudhii galii naan jetti sayyootan kootii silkii 2 sayyuu 3 qaba tokko biteeraa fi tokko duraan hin bitee ergee fi 2 immoo ganaa harkatti fuudhee fi galaa jechuudha. Kan kooyyuu immoo silkiin 3 ani silkii tokko 2 caalan nagaana silkiin 2 laaptooppiin isin jira waan ta'eef silkiin 2 nagaa tokko tirfiidha yoo galee inshaallah wallahi hin bitaaf tun argadee argattu taanaanii amman galuutti argattu taanaan torbee tokko booda siin hambaa yookaan mana dhaatiin galaa yookaan yoon karaa argadde immoo birrii kaffaladheetiin galaa yoo tikeettiiminaamina birriidhaan yoo ta'e birriidhaan nan xumuradha birriidhaan kaffaladheen galaa yoo birriin hin ta'u ta'e immoo osaan birriin dida immoo mana dhaatiin hin galaa torbee tokko booda siin hambaa yookaan achi torbee 3 ji'a tokko faa turuu hin danda'an beekamu yoo saasittiin argattu ta'e dhugaa silkii fuudheef hin gala kan kooluufumaa tirfiin lafa ta'a kunoo silkiin 2 dhugaa rabbii tirfiidha amma isa ittiin viidiyoo waraabaa jiru silkii dhumaan hin waraabaa kun amma tirfiidha kunillee tirfii kan amman fayyadama aayifoonii kana ofumaan bite bashannanaaf yoo biyyumatti galee qabadde malee appilikeeshinii tuktokii waraabuu naa buusuu didi achii gadi appilikeeshinii kan biraa ofirratti hin fe'unno waan ofiisaatii qabu malee appilikeeshiniin kan biraan irratti gannaa bu'uu didee itti barreessee dadhabee waan ofiisaatii qabu qofa kanaaf ittiin fayyadamu sagalee faaminaamna ta'e malee kabbaadu nuti yooma bashannanaaf qabatte malee viidiyoo tiktokii itti waraabuu hin danda'amu appilikeeshinii gaafata Saa'udii keessatti garuu biyyatti waraabuu hin danda'a appilikeeshiniin gaafatu jedhanii an viidiyoo tiktokii waraabaa viidiyoo fi mataa kiyyaamuu waraabu immoo kunoo silkiidhaan nan waraaba kun ammas kana yoo amma bashannanaaf nin qabadda yeroo kun amma tirfiidha silkiin kun tirfiidha dhugaa rabbii haaraadheen gadda bitee kana booddee bitee kanan beetu gatiisa riyaala 5,000 fi 550 hin bite birrii Itoophiyaa 217 Itoophiyaatti koo 100 jedhani asii garuu widdii bite moodela barana bahee dhaqa 16dha impoo 16dha beekona dhugaa widdiidha akkasii cufee ta'a dhugaa rabbiitti hin fayyadamu karaa watuutti kennee fi itti fayyadamti turte dhugaa rabbii inshaallah bitee fi hin gala dhugaa rabbii yoo saasitti hin bitatu ta'e bitee fi gala